Hambaa kabajamtoota dhaggeeffattoota hordoftoota hambaa miidiyaa kan hordofaa turtan shaashambaa kan isinin jechaa turtan miidiyaa keessan miidiyaa isin jaallattan yeroo dheeraaf kan sin duukaa ture waan bashannansiisaa kofalchiisaa sin duukaa kan ture har'ammoo waan ajaa'ibaa tokkoon isiniif dhufee jira. Inni Somaali hambaan akkuma maqaa isaa hambaadha. Eeyyee seenaa kaleessaa qoratee har'a dhaloota har'aaf kan dabarsu kan har'a dhaloonni hojjetan immoo hambaa godhee ol kaa'ee kan dhaloota booriif ol dabarsu. Egaan har'a nam jabaa tokkoon of biratti qabadhee jira. Isaanis qorataa seenaadha, hayyuudha, eeyyeen ogeessa. Kanaaf iyyuu gaa isaarraatii akkasiin waan guddaa barattan abdii guddaan qaba. Nuyis immoo qophiin keenya amma dhumaatti akkasiin nu duukaa turtan abdii guddaan qaba. Egaan gaa isaan duukaa wal sin barsiisuun dura har'a gaa'aaf gaaffii kanaaf yeroo jalqabaaf isaa waamanneerraa Oromoon akkuma beekamu karrasaa eebbaansaa akka karrasaa eebbaan cufata. Egaan nunis immoo akkuma beekamu af-gaaffii kan yeroo jalqabaatiif miidiyaa keessa miidiyaa sin jaallatta miidiyaa jaallatamaa kanarratti kunoo af-gaaffii namoota jajjaboo hirmaachisuutiin kan sin duukaa turu gara fuulduraatti. Kanaaf iyyuu eebbaan nuu saaqu ayyuu keenya nam jabaa nama guddaa nama Oromoon qabdu. Egaa gara isaaniitti si dabarsaa kunooti. Waaqa kan siin uumeen jiru siin malee kan uumeen jiru maanuma ta'u akka tokkicha kan nagaan nu bushite nagaan nu oolchi kan nagaan nu oolchite nagaan nu bushi jiruuf jireenya nutti eebbisi jaalalaaf tokkummaa nuu kenni Oromoo wal jala yaa'ee wal sifeeffatee nu taasisi jiruuf jireenya keenya irratti abbaa biyya keenyaa nu taasisi han jiruuf jireenya keenya jibbu daangaa keenya ala taasisi ola deemaa keenya nu tiksi duubaaf fuulduraan qara keenya nu baasi cirracha abbayyaa ta'a hammaaraan sin hin fitiin bishaan abbayyaa ta'a waraabaan sin hin fitiin waliin korma ta'a yaabbii bu'aa wadda abidda tullurraa ta'a gamaa gamanatti ifa Oromoo wal jala yaa'ee ta'a hawal biyya isaarratti abbaa biyya isaa ta'e ta'a inni kaabaa nagaa haa ta'u inni kibbaa nagaa haa ta'u inni lixaa nagaa haa ta'u inni giddu galeessaa nagaa haa ta'u inni kibbaa nagaa haa ta'u inni biyya keessaa biyya alaa jiraatullee hundi isaa nagaa haa ta'u bakka jirutti waaqtii nagaa sattaa roobuu jiruuf jireenya keessanaa eebbifamu. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattootaaf hordoftoota hambaa miidiyaa kunoogaa nam jabaa kanaa eebba isaaniitiin nu jalqabanii jiru. Egaan eenyu akka ta'an immoo isaanumarraatiin hubanna. Eessatti dhalattan eenyu? Egaa ani Chernito Waaqayyaa Goboshoo hin jedhama. Waaqayyaa Goboshoo ijoo roobaa somboo golbee mucee hallee gashoo amatoo igguu abboo dagaa horroo jaawii machaa raayyaa Oromoo kuusaa uumoo fuumee isaanii waaqa tumee hin jedhu akaakayyuu 22 Oromoodha. Kanaaf gaabii dhaloota kollee asuma Wallaggaa keessa ta'eetiin Koonyaa horroo guduruuti anaa beerin gorootti naladhee iddoo dhaloota koo Badaga jedhamti. Badaga jechaan lafa bagana deeme argee gabarsa jechaan kana bagana jeesee argee jedhamti. Waan ishee duunte nalaltee jechuudha. Biyyi ishee biyya bunaati. Bunaa fi midhaanis baay'ee qabdi. Achitti naladhee guddadhee gaatoo sadarkaa tokkoffaa achumatti hin baradhee abeedon gorootti. Lammaffaa hamma balbala 8tti Shaambutti baradhee sosii booda balbala 9 amma 12tti Naqamtee Comprehensive High School jedhamu jira. Haayiskuulii amma jiru kana isa keessatti baradhee jechuukooti. Gachi namoota kudha lammaffaa yuunivarsiitiitti darban digrii darban keessaa namoota 9 bichaa dabarree baranan darbee inni namatti baay'een darbu natti fakkaata. Salgan sana keessa tokko anadha. Gaachi seenaan galee yuunivarsiitii Finfinneetti baradhee seenaa baradhee seenaa sana fixeen bahee achiitiin fixee jechuukooti. Seenaatiin hin eebbifame iddasiillee LLBs qaba seeraanis baradhee RSS taati. Lamaan ishee malee waggaa 38 waggaa 40 baranaa ta'a. Ani fudhadhee jechuukooti digirii koo. Egaan haalli jiruuf jireenya obbo Chirneeti akkam? Jiruun koo egaa ani gaafuma yuunivarsiitii sana seenu waatu jira beektaa dhuma barnoota keenya irratti
ummati Oromoo kana godaanaa jedhan godaanaa miti jedhuudhaan immoo Atakaaroon keenya godaanaadha moo godaanaa miti isa jedhu kanaaf achumaan fudhadhee ba'e mata dureen suni maal jedha barreessuudha takkan xiyyeeffatu na taasise yuunivarsiitii seenuun koo tokkoffaa isa kana lammaffaa seenaa barachuu koo sadaffaa immoo waa'ee uummata koo immoo quuqamaa nama qabuudhaan. Jenaa ummati Oromoo kun godaanaa mitiin jedhe egaa kanarraa kaakayyuu koo kana fallakkaa'e malee amma kanaa dheerina badaa waan ta'e miti kanaaf waggaa 56 duubatti gaafa deebisnu otoo Yesuus Kiristoos hin dhalatiin dura yoo as turre jennaan jarreen immoo jaarraa 16ffaatti Oromoon Wallaggaan turre jedhani innaan Wallaggaa biyya Oromoo qofadha han jedhan immoo kanaaf egaa ragaatiin deeggaree barreessuun waan jiruuf ummanni Oromoo gaanfa Afrikaa saaqaamoo godaanaa hin jedhuun barreesseen maal jechaadha autochthonous Oromo nation in the Horn of Africa aboriginal or migratory hin jedhu isaan kun lamaan jiruu koo keessa isa guddaadha jechuudha waggaa baay'ee fudhee barreesse isaan kun gallee maxxanfamanii illee yoo uummata akka gowwaatan iyyuu gara matsaafaa 360 kana ragaatiin deeggareetan matsaafa kitaabota kana barreesseera jechuudha. Egaan obbo Jeerinneeti waggoota hedduuf barsiisummaa keessa turanii jedhan kun dhugaadha moo akkam? Barsiisaa keessan turre biiroo keessan ture garuu waa'ee uummata koo qorachuudha. Jiruun koo duruma gaafa duraa akkuma eebbifamee baheen biyya jaalanitu jira biyya sana nagayennaan na godhee nafee Yesuusii booda digdi ministeera keessaa daldala keessatti qaxarame asabin ture ani asab faana ture asab sichitti nan digdi kutti waan akka bilaalaafiin ture asabin ture acha waa'ee asab sanallee nan barreesseera amma kitaaba waan chapteriin tokko kan boqonnaan tokko waa'ee asabii hiddiin turellee nima saafa yeroo sanas nan saafa jechuudha gaafa sana jalqabee. Kanaaf akka kanaati ani egaa barreessuu fi hojjechuudha. Hojii mootummaa keessa waggaa baay'ee waan ta'e barsiisuu waan isaan qaba. Seenaan barsiisuu duukaa wal qabata. Namni baay'een kan duukaa ani garuu barreessuu duukaa wal qabata. Jedhetanii yaada uummata koo barreeffamne taanaan dhaloonni baratus seenaan uummata Oromoo godaanaa jedhudha. Ani immoo uummata Oromoo godaanaa mitiin jedha. Kanaaf barataan baratu. Qopheessuun dirqama koo wanta ta'eef kanaaf ta'a jedhetanii ani qopheesse. Ingiliffaan ani qopheesses kanaaf Ingiliffaan waan barreeffameef jechuudha. Oromoo migration nyaan jedhu namni baay'ee dhaloonni haareen sammuusaa akka inni sammuu kanaan qabamuuf yeroo baay'ee kana dura kaa'u. Ani immoo ummati Oromoo godaanaa miti jedheen wanta namanuuf babilee kaakilee korrasan hin beeku warri keenya godaananis hin beekani waa'ee godaansaas hin beekani. Waa'ee itti keessa jedhuuf ummati Oromoo harki 90 dhibba keessa qotisaan bulaadha. Qotisaan bulaan immoo qotisaan bula malee waan biraa beeku sedentary life gaggeessaa. Kanaaf waa'ee uummata koo kanaafan barreessa jechuudha. Yeroo hundumaa amma gaa mata duree yeroo mata duree isaa naa dhufu mata duree sana akka kanaatti hin barreessa jechuudha. Afaan sadiin hin barreesseeti inni jiru irra jireessi yookaan gurraan harki caalaan jechuudha. Harki 90 ol afaan Oromootiin Ingiliffaanis jira. Kitaabota hanga meeqaa kan ta'u barreessitaniitu? Amma ammaattillee hani jalqabbii irra jiran iyyuu dabalatee gara 53 gaheera garuu haa ta'u 47 irra gaheera amma. Maaliif abdii kutadheen taa'anii maxxanfamuu baates kitaabni tokko maxxanfamtee jirti amma Qarreen jedhamtu isumtillee sirriitti namni baay'een beekanatti hin fakkaatu. Shumayyuu namni baay'een bitatee warqaan qabu. Namni keenya immoo dubbisuu suma dhalooti baay'ee dubbifnedha. Inni jiru amma dhaloota dubbisuu jaarsadha. Mana barumsaatti jaarsoliin keenya jedhee akka kanaatti jaarsi barreessee fi warqaan barreesse tokko miti. Amma fakkeenyaaf jabeessaa ejjetaa kan jedhaman yommuu jiru Oromoo biheer baahilnaa cirtaa jedhan yeroo isaanii keessa Maariyaam Afaan Saaban isaa amma isaan warra akkasiillee dubbisanii. Hankoollee kanadha. Ani garuu afaan Oromootiin barreesse irra jireessi dhaloota qubee wanta ta'eef dhaloonni qubee immoo dubbisa jedhee wanta yaaduuf dhaloota kana keessatti waan horuudha. Tokkoffaa beekumsa gaarii matsaafa kitaaba sana keessa hookaan dhaloonni akka dubbisu taasisu. Amma dhalootumayyuu mataasaa namoota abjuu galgala tokkitti battalee tokkitti dhasaafu kanaaf achi keessa waan guddaa waan hin arganneef baay'een hin dubbisu. Garuu isa kana miti dhalootaan abjuu kootiin wanatti naa dhufe nan barreessa. Susii booda dhalootaaf immoo han darbu.
Anillee jiraadhe jiraachuu baadhe dhalootaaf han darbu seenaa dhalootaan barreessaa jiraachuu baate. Kitaaba 47 kanaan keessaati kitaaba meeqati maxxane? Kitaaba tokkitti qofa isheen ishee xinnoo ishee dhumaati. Inni gurguddaan amma fakkeenyaaf fuula 446 amma qubee jireenyaa hin jedhu Great Novel han ta'e afaan Oromoo amma Great Novel hin qabu amma ammaatti hin barreeffamneef. Kan ammoo afaanota warra kaan irraa jechuudha. Relative afaanota warra ollaa keenya jiran irraa rakkina isaanii ta'uusaa warri barreesse waan barreesseeruuf ani immoo rakkina akkasii uummata Oromoo kana humdachuu hin qabu jedhee waan tayyaadeef kanaafin qubee jireenyaa barreesse jechuudha. Qubeen jireenyaa boqonnaa 36 qaba. Fuula 446 qaba. Jechuudha. Amma isaan inni kun qophaa'ee taa'eera. Sooftiitiinis haardiitiinis hundumaa jira isaan maxxansuu qofaadha maxxanfuu. Rakkinni maxxanfamee dhaloota kana bira gahuu dhabuun isaa maali? Rakkinni egaa namooti ani waan lama namaa kennu waaqtis qabeenya isaa godhadhee koo maxxansee uummata dabarsuu hin dandeenye. Garuu warri immoo abbaa qabeenyaas na maxxansuuf waan hin jenne carraasaatii hin arganne ta'ee hin beekun. Si'aawwan isaatu hin jiru ta'ee hin beekun. Namooti baay'eenis waliin dhimma amma shuma qubee kana galma waaqeffannaatti namoota ta'anii utuma odeessinu mee kana maxxansiisna jedhanii maxxansiisan. Nama 7 ta'anii walitti waan godhanii xinnoo ture yeroo sana gatiin maxxansaas kanumarraa ka'e. Isaanillee immoo kanallee argee namni warra kaan akka ispoonsara ta'uuf ispoonsara namni ta'us hin jiru. Kana gahanii yeroo kitaabonni sun immoo kitaaba akkamiitiin uummata kanaaf immoo maal fayyaduu danda'a? Dhaloonni kun immoo osoo kitaaba kana baase maalirraa fayyadamuu danda'a jettanii yaaddu? Dhaloonni kun tokkoffaa jaaroliin kanaan natti himan jechuudha. Natti himan hundi isaanii achi keessatti amma dhumaatti wanta seenaa isaanii qabatuuf seenaa lafa isaanii seenaa ganduma lifee illee taanaan jechuudha. Seenaa sana dhalootarraa dhugaa dubbii irratti hundaa'ee wanta barreesseef kanarraa waan baay'ee hubatu jedhee yaadanii. Namni deefee jiru iyyuu barreessuu mataan isaa maal jecha akka ta'e namni baay'een tokko sammuu gadi fageessee ilaalu alloogii malee fi afaan qaama dubbisuu yookaan dhaggeeffatuuf galuun murteessee lafa kaa'an jechuudha. Yeroo ammaa hima ijaaru jechuudha. Himuu mataa isaa gaafa ijaaru kana wanta kan sadan hin qabu taanaan gatii hin qabu. Loogiitiin barreeffame miti sirnaaf seeraan dhaloota qara. Dhaloota boruuf darba. Beekumsa ture, beekumsa xabboo, irra jireessi isaa beekumsa xabbooti. Afoolli immoo afoola uummata Oromoo kana keessa amma fakkeenyaaf kan akka Ciigoo, kan akka Sheekoo, kan akka Mammaaksaa, kan akka Jibsoo, Jechamaa warra akkasii kun jiru achi keessa. Isaan kanaan hin deeggari'ani. Maaliif gabaabinaan ifu ka'a wanta ta'eef. Amma fakkeenyaaf waa'ee goota tokko amma handur bijetturraa amma ani amma namoota ani gaafadhu mataan isaanii murteessaadha. Amma fakkeenyaaf Abishee amma seenaan Abishee barreessaniiru. Garuu hiddii murteessaa ta'e achi keessan keenya. Maaliif sammuu dhala namaa hammatu jiraachuu qaba. Maal jettee itti durbii durbatuun gaafatamne. Masoo durbaa keessa jira. Masoo jechuu beektaa masoo gootni masiisamaa jechuudha. Masoo durbaa sana keessatti amma duuliin duulaa duulli gaheera fardaan fiigee darbaa koraan bidiruudha yaabishee garbaa goota jabiluudha kokorfiitee lafaa limmoo lafa litte erga biishee garbaa biyyoon nama fitte baddaa horroo keessa ganyoonni yaa'ani abishee baama koo gantoonni nyaatani lafa dhiitee darbaan akka biishee garbaa kokorfiitee lafaan jedhu jira. Abishee wajjin qilleensatu lolaan jedhu jira. Dargaggeessa biratti baay'ee jaalatamaadha. Abishee garbaa jechuudha. Goota sanyii fiixee jagnaa hin jedhu isa kanadha. Fiixee jagnaa namichi suni hanni durbi jette kuni gabaabinaan seenaa nama kanaa in ibsa jechuudha. Afoola ta'uusaa qofatu hin taane gabaabinaan waan jiru wanta ta'eef kanaan immoo jabeessitaati wanta tokko jechuudha. Barreeffama sana kanaan jabeessita. Amma waa'ee Abishee akkumatti Abishee jettee miti gootuma isaa maal jettee ibsitee durbii jettee gaafatta. Jaarsa biratti immoo maal jedhama. Jaartii biratti immoo maal jedhama jettee akka kanaa walitti fiddeeti kitaaba goota jechuudha. Kitaabni suni lubbuu han qabu ta'uu qaba. Lubbuu qabu yoo ta'e dhalootatti darba jechuudha. Lubbuu waan hin qabneedha amma garcaalu. Kitaabni girgijjiirra hin taa'u taa'anaan gatii hin qabu.
Girgijjiif miti kan ijaaramu. Kitaabni harka namaa harka jiraate namni harkaa fuudhee akka dubbisuuf beekumsa illee akka irraa horatuuf gochuutu barbaachisaa. Akka kanaa godheen barreesseeraan jedheetanii yaadan egaa. Kitaabni qarree maal fa'aa of keessatti qabatamee inni maxxanee jiru suni? Kitaabni qarree suni kitaabni qarree waan hedduudhaan inni qabatu keessumaa durbaa qarree tokkoo fi qeerroo qarree tokkotu wal fuudha. Fuudhaaf heerumni mataan isaa akkam ta'uu akka qabu. Amma fakkeenyaaf durbi jala bultii heeruma isheetti hiniinayyoo dhaammatti durbi. Hiniinayyoo jedhama handurba. Hiniinayyoo sana handurbaatu jedha. Hiroo immoo dhiira jedha. Hiniinayyoo heennaan jedhu suni maal jechuudhaan soosillaa jechuudha. Heennaa jechuun heennaan haama jettee jalqabdi isheen amma. Amma isheen amma heennaan haama yaa kaloo heenaamiin ajjeerradhu seenaan haama yaada koo irra fi naggeeffadhu yoo rafteef qalbeeffadhu. Abbaan haadha ishee naammaltuu jennaan maalan si malaa dhaqeddoo haga hundee barcumaa hundee nachumaa jedhee calluma hangafa biiftuu guddaa boleessa naammaltuu jennaan maalan si malaa nan oolma hangafa karroon nattafaa jedhee calluma atoo bitisuu naammaltuu jennaan maalan si malaa nan oolma anoo bitisuu naanuun guddisuu jedhee calluma. Oroboya mara cicho ayole yamaka chiko asbai gara chichato radaf chibicha fudden didicha amma chandaka gubaan guguba amma nayaddu kanga fadibe guyya keessumma diba keessumma itti gaasheen amma garaaraasti jechuudha. Handurbaati kun handurbata usaatanii nagarsiisu han dhiiraa hiroo jedhama. Gaa dhiirri maal duukaa wal qabata hiroo utubaa gidduu lamaan bantii gabatee manaa baatu isa ofiisaa dhaabbata jedhama hiroo. Mana citaa godhureessan. Mana citaa sana juga hiroo jedhamee beekama. Hiroo sana isa dhaabbata jedhama. Iddoon hiroo dhaabbatee boodadha. Warri kaan bantii yookaan guttiyaa sarara ka'anii asii gadi isa gargaaru jechuudha. Kanaaf hiroo jedhama. Hiroo dhaabbatee hiroo dhahatee mana ba'a jechuudha. Qeerroon tokko jechuudha. Kanaaf kanarratti kan xiyyeeffate sun amma gargar baasee an dhiiraa fi dubartii gargar baasee yoo beekama ta'e malee waan jedhama. Warri dhiiraa sun hedduu qabu. Maarree inni immoo egaa hiroo jedhama kaanni. Hiroo hiriyyoo wajjin baanaa kan jenneerru gargar baatu tatamsaatu machaan taatu jedhaniiru dugugguruu ya gogaa hoola si gurguruu ya qarree ilmooma qarree koo. Eenyuufan kenna obboleessa keessa qeerroo ta'ee qeettafoo jechuudha. Eenyuunoo sirba jaallata, eenyuunoo kolfa jaallata, eenyuunoo sirba jaallata, buusee na duraa gata. Kan saawoo daariirra teessee jaarii dhageessi ya qarree ilmooma. Kan koo daariirra teessee jaarii kajeelti ya qarree ilmooma. Kan saawoo kooraa yaabsisa ya qarree ilmooma. Kan koo rooba dhaamsisa ya qarree ilmooma. Innaa qeerrummaa ya qarree ilmooma. Hidii darbannee ya qarree ilmooma taphachaa deemnaa ya qarree ilmooma yennaa sobbummaa ya qarree ilmooma gudeesha baannee ya qarree ilmooma darbamaa deemnaa ya qarree ilmooma hallayyaa boorgeen booyinii handoo'een galuu hanjiruun baduu boosseen dooyinii jedhagaa kanaan cufanni akkasiidha. Egaa nama weedduun kun walitti kan isaan waliin jedhanidha moo qophaatti kan isaan raawwatanidha? Kun jala bultii amma jala bultiin akkuma waltajjiin tokko eebbaan banamee eebbaan cufamu amma jala bultiin sun torba lamaa fi isaa sirbamu ji'a tokkoo fi isaa sirbamu kanaan cufama. Cufa isaati kun. Kana booda hin jiru amma. Kana jettee durba karaa durbaa hin yoo iddee dhaammatte. Yeroo fuudhaaf heerumaa moo isaa yeroo fuudhaaf heerumaa qofa. Kuni maaliif limited amma isaan kuni fuudhaaf gaa'ela jechuudha. Daangii gaa'elaa gaafa jala bultii sirbitu jechuudha. Jala bultii kanaan cufti. Amma yoo wacci keessatti ba'atee sirbii somtis keessatti ba'ate jaarsoliin jiru keessa oolan dhufanii lakkisaa ijoollee ishee hin yoo dhaammadhu jedhu. Isas immoo yeroo dhahadhu jedhu. Kanaan cufamaa jechuudha. Kuni cufaatiidha. Akkuma waltajjiiti jechuudha. Waltajjiin akkamitti akkasaa qabuuf jala bultiin suni akkamitti jalli bultiin sun jedhama. Isa jedhuuf kanadha. Bal'aan dhiiraa maal fakkaata durbaa maal fakkaata ittiin cufuudha kun. Malee amma namoota akka amma iddoo tokkotti fidan miti kuni kanadha. Hiniinayyoo kan durbaati hiroo nan dhiiraati. Lamaan isaaniiyyuu maal faarsuu qarree faarsu. Qarreen kun maal fakkaata isa jedhuuf amma namni baay'ee nama durba bichaa lakki
qeerrootu qarree fuudhaa jedha. Maaliif hangudeen isaan saaqamne jechuudha. Dhakaa qeerroo jira. Dhakaa qeerroo jedhamu jira. Dhakaan qeerroo sun amma tokko ol fuudhamu jira. Lammaffaan ol yaabbatanii jira. Dugda waan gochuuf. Dhakaan qeerroo sun maali? Dhakaan qeerroo jira. Dhakaan qeerroon asii tokko yaabbatan jira tokko tokkotti. Iddoo biraatti immoo kiloogiraamii 100 ga'u geessu dhakaan gurraachi jira. Dhakaan sun illee barbaachisaa taanaan waan gochuu danda'anii namarraa argatanii bitee kaayera tokko mataan kun. Maaliif fayyadamee dhakaan sun? Dhakaan sun immoo tokkoffaa qaama keenya tuqsiisiin ol waan itti dugda kee ittiin madaalamaa jechuudha. Dugda qeerroo ta'uusaaf hin taaneessa. Keetti otoo dhandha isaan tuqsiisiin ol kaasa. Dhakaa sana jechuudha. Dhakaa guddaadha. Dhakittiin sun bareedduudha. Dhakaa gurraattiidha. Xinnoo sitti fakkaatti gaafa ilaaltu hin dandeessi waliin fuutu. Kanaaf wanta ta'eef kanaan ittiin waan godha jechuudha. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota hordoftoota hambaa miidiyaa akkasiin waan guddaa irraa barattan abdii guddaan qaba. Akkuma isaan isiniif kaasan abbaan keenya qorataa seenaa hayyuu kitaaba qarreerraa akkuma isaan waan gurguddaa isinii kaasan kitaabonni isaanii jiran immoo waan guddaa seenaa gurguddaa kan of keessatti qabatee jiru irraatii akkasiin hubattan abdii guddaan qaba. Amma dhuma qophii keenyaatti akkasiin nu duukaa turtan gama namaan isin affeereera. Hambaa. Egaan akkuma haasaa turre kitaaba qarreerraa waan gurguddaa kaasaa turtan obbo Chirneetti umurii isaanii darban keessatti osoo deebitanii akkasiin sirreeffattaniif sin gaafatanii maal sirreeffattu turtan? Maal keessaa qarree keessaa umurii bara jiraattan keessaati umurii keessan keessaati osoo dudduuba deebi'aatii sirreeffadhaa isiniin jedhani. Egaa duraan ani barumsaa fi iddoo guddaan qaba. Kana wanta ta'eef otoo gidduutti gargar nan kunne ta'e barumsa koorraa iddoo guddaan gahaa jedhee yaadaan ture. Dasii sababaan humna koo ol ta'een achi barumsa koorraa na kutanii gara waggaa 5 tokko taniin kutee gargar kutee ture. Otoo gaafa sana umrii immoo koo itti fufee baradheera ta'e iddoo guddaa illee gahaa laataan jedhu qaba malee isheen siin gaabbu irraan baradha maal wanta ta'eef rakkina irraa barata namni wanta ta'eef rakkinni jiru taanaan ani irraan baratu ani irraan baradhee ishee sana waan jedha garuu barnoota yuunivarsiitii galuu koo yeroo hundumaa hawwii koo ture yuunivarsiitii galee uummata kootu keessumaa barreessuu ijoollummaa kootii kaasee barreessa wanta ta'eef isheen kun argamtu wanta ta'eef yeroo sana keessa teesisii koos gaafa ga'u kan isaan waraqaa eebbaa koo isaan barreesse amma duubatti deebisee gaafa ilaalu otoon har'arra ta'ee bishaan har'aa jiru kanarra ta'e waan guddaadha achi keessa kaa'uuf jedhetanii yaada. Garuu haa ta'u amma tokko fuula 83 qabdi ishumtuu taana ergaa qabdi jechuudha. Kanaaf ergaa qabdi namni amma yeroo dhiyoo keessatti warri digirii sadaffaafis lammaffaafis tokkoffaafis ta'e warri namootii baay'een irraa waan godhaniiru yuunivarsiitii Finfinnee wanta ta'eef. Argatanii jechuudha yeroo koo keessatti barreesse. Egaa kunillee nan gaabbisiisu garuu haa ta'u caalaatti baay'ee waan godhan jedhe sammuu namootaa keessaa waan jedhe yaada garuu umrii koo ammaa kanatti ani barreesse uummataan harkaan otoon gahaadhe isa jedhudha hawwiin koo gara fuulduraati. Otoo barreeffamoonni kun otoon ani addunyaa kanarra namni hafeen beeku fettu otoo ani jiru otoo maxxanfamee uummata harka gahee uummati sun immoo otoo dubbisee dhuguma takka yeroo ilaaltu kitaabumti takka ani akkaataan itti dhama'ee barreesse animmoo taakoo na dinqisiisa gaafan keessa deebi'ee gaafa ilaalu akkamittiin barreesse jedha yaadimsa takka jechuudha hima akkamata dhaloota barsiisa waan baay'eetiin jedheetanii yaada. Kana tokkoffaa immoo uummata koof immoo gumaacha guddaadha jedhee yaadani. Uummatichi suni uummati Oromoo tokko
afaan oromoo keessatti great novelii qabataanaan saayintistoonni yookaan addunyaan kun jechuudha great novelii sanaaf illee jedhee afaan oromoo baratachuudha. Afaan oromoo illee guddatu taasisa addunyaa kanatti akka beekamu taasisa jechuudha. Maaliif namni waa'een great novelii sana jechuudha. Great novel jedhama afaan oromoo sanaan hin barreesse qubeen jireenyaa kanadha. Qubeen jireenyadha wanta ta'eef maali isa jedhu oromoo namni ta'e keessumaayyuu immoo isa dammaqsa uummata kanas aadaa keenya eenyummaa keenya beeksisa jechuudha. Kanaaf isaan akkasiitu jira. Egaan as gara kanatti yoo deebine hundeeffamni magaalaa Naqamtee kun bara kam akkamitti immoo maqaan kun moggaasa argachuu danda'e jettanii? Egaa magaalli Naqamtee bara 1837 akka lakkoofsa warra Awurooppaa jechuudha kan 1829 akka lakkoofsa warra Itoophiyaatti kan isheen hundoofte. Kan hundeesse Bakaree Godaanaati. Bakaree Godaanaa nama jedhamudha. Bakaree Godaanaa kun niitii 12 qaba. Niitii isaa 7 magaaluma kana keessatti magaaluma Naqamtee jedhamu kana keessatti niitii 12 kana godhateeru. Tuulii jedhamee beekama dura ganda jedhamee beekamu ture. Tuulii sana keessa tuulii tokkoffaan bakka inni saqesee fi bakka jamaa makooti. Gidduu lamaan isaa immoo Bataskaana Yesuus Ortodoksii sarraa kanadha. Achittidha mana isaanii ture jechuudha. Lammaffaan waachaa dildila waachaa jedhamee beekamudha. Waachaan suni biyya Dibaabaa Bakareeti. Dibaabaa Bakaree Dibaabaa Baasengoo jedhama. Ijoollee amma Bakareen ijoollee 19 qabu. Ijoollee 19 sana keessa namni farda waraanaa qabu Dibaabaadha. Dibaabaa Baasengoo jambal waachaa gubbaadha. Waachaa karaa waachaa ta'uu agarsiisa. Dambal waachaa gubbaadha. Namichi furdaa ta'uu agarsiisa. Kanallee jechuudha waa'ee Dibaabaa Bakaree amma achumarraan ibsa jechuudha. Fuula keenya yoo hordofaa deemna ta'e jechuudha. Kanaaf isa kana waachaa sana sadaffaan Daaloo kan Gira Durree jedhamee beekamu. Inni immoo biyya Libdii Bakaree fa'idha. Libdii Bakaree jedhama ijoollee Bakareeti. Mana haadha isaa jechaadha. Gaafa kana jennu haadha maqaa sana waan jechuudha isu malee haati isaa jirti jechuudha. Bakareen nam tokko abbaa haadha irraa dhalata wanta ta'eef. Inni gandi sadaffaan Jaatoo Somboo Mukaraaraa amma isaan duwwaa torban jedhu amman keenya duwwaatiin hin lakkaa'u biyya qaba namni. Maqaa qaba. Maqaa namaatiin waamama wanta ta'eef Jaatoo Somboo Mukaraaraatiin jedhamu. Jaatoo Somboo Mukaraaraa suni amma ka'umsa bishaan dhidheessaati. Namni baay'een amma hin beekne jechuudha. Magaaluma Naqamtee keessa kallattii kibbarra kan jiru jechuudha. Isadha. Inni kun biyya Dinqaa Bakareeti. Dinqaa Bakareeti. Itti aanee jiru biiftuu Naqamtee har'aa mana barumsaa sana Qota Iggii Bookaa jedhama. Niitii Bakaree 12ffaadha. Haadha Amantee Bakareeti. Qeesheeti. Inni jaaffaan Dargee jedhamee beekamu biyya Ciibsaa Bakaree kan jedhamudha. Biyyi suni ogeessadha inni qaba ture. Ogeessi gogaa duugan gama isaan mucee gara duwwaa lamaddee isaan jedhan kana keessa warra uffata dhahan akkas ogeessa baay'eetu han qubachiisan duraan dursee qubsuun isaa ogeessaaf ogumaafidha. Magaalaa akka ta'uuf jechuudha. Achi isadha torbaffaan gandi torbaffaan qassoo jedhamee beekama. Qassoo sana warra qassoo achirra turanii jechuudha. Warra bonayyaatii dhufedha isaan. Isaan gara Saasiggaatti gaafa deeman isaan kana ganda qassoo sanadha. Ganda torban kana waamamaa turan jechuudha. Duraan jechuudha yeroo Bakaree keessa ganda Naqamteen jedhamnee ture. Kanaatti jechuudha bakka jamaatii kaaseeti. Kanaaf ilmi isaa immoo ilmi Bakaree Morodaa jechuudha. Morodaa Bakaree inni immoo kanuma ganduma kanaan isaanuma kanaan qe'ee kana qabatee bulchiinsa isaa dhaalee dabarsaa ture. Isa aanee hani dhufee dhagaa Kumsaa Morodaa. Gaafa Kumsaa Morodaa dhufu abbaan isaa sireetti galee ture waggaa 13 fi sirra ciise. Gaafa inni Wallagga Lixaatii deebi'ee dhufu abbaan isaa du'e se'e. Abbaan isaa du'a isaa dura mana koo keessatti na awwaalaa jedhe. Bataskaana Yesuus sarraa kan manuma isaa keessatti awwaalanii namichi. Amma inni dhufutti kachiiseera iddoo biraatti nan geessinaa jedhee. Achi mana isaa keessatti gaafa awwaalan
dhufee boo'ee abbaa isaa fi digdiqa abbaa kun jaala jennaan lakkii jedhanii naan abbaa keessumatti awwaallee dhani waa'ee maarakkina maalii qabaree dheesaa bota cimdiyaan jedhamu jira awwaala warra garjootii maaramee karraa kana achirraa fidanii isa dhiiraa fidaati dhaabaa jedhee achumaan Yesuus kanatti achirra dhaabate jechuudha. Basas kana Yesuus achirra dhaabachuu hin danda'e kanattidha. Ofiisaa qabiyyee abbaa isaa keessaa jechuudha. Muradaa Bakareerraa abbaa isaati. Isarraa ta'uu barbaadu qe'ee Naqqamtee Gadaa'ootaa arge. Qe'ee Naqqamtee Gadaa'ootaa sanatti masaraa isaa ijaarrachuuf masaraa bulchiinsa isaa jechuudha. Masaraa bulchiinsa isaa qe'eechi arge qe'een kun gaariidha. Maaf dhaaltuu dhabeeraa jennaan Naqqamtee Gadaa'ootaa suni ijoolleen qabu dhalan qabu jedhama. Kanaafuu wasiilan kooduu kan wal loluu irra jedhee ganda tuulii torban sana. Maqaa namaadhaa jechuudha Naqqamtee. Maarree Naqqamtee Gadaa'oota maqaa dhiiraati. Namoota tokko tokko fakkeessi jennaani dubbii waan fidanii dubbii kuruphee gurra ishee fi harka ishee fi miila ishee fi gurra ishee walitti rukute jennaani akkamitti fakkeessi jennaan otoo isheen hoqqattuuti. Asooseeshinii na odeessa namni amma malee Naqqamtees dhiiradha. Warra lukkuu keessaati inni maddu. Naqqamtee sun dhiiradha. Naqqamtee Gadaa'ootaati. Owwaashi isaa waachaatti awwaalame jechuudha. Iddoo Waasha Bakaree Godaanaa mataa isaatti inni awwaalameeru jechuudha. Kanaaf qe'eensaa kun dhaalamee har'aatti gaasee masaraa kumsaa mordaa jedhameeti beekama. Kanaaf maqaan isaa du'uun qabu jedheeti inni immoo lafaaf kenne. Tuulii torban kanaaf kennee maqaan kun itti waamamu jedhee Naqqamtee Gadaa'ootaa jedhamee bara 1880 akka lakkoofsa warra Itoophiyaa kana yookaan 1888 bara Dingatee jedhamee beekamudha. Bara beelaa sana keessadha kun maqaan kun lafaaf laatame jechuudha. Duraan osoo Naqqamtee jedhamee moggaafamiin dura maqaa qaba ture. Maarree kunoo isaan kana dhufu isaan kaayee gannoota warra kana malee walitti kan waamamu qabu ture jechuudha. Maaddii tokkotti miti qe'ee namootaatiin qe'ee Bakaree Godaanaatiin Qalaalaasa Adwaarii Bakaree jedhameeti kan beekamuyyuu duriisa maqaa isaatiin jechuudha. Kanaaf achiitii kana gaaddee tokkotti fidee Naqqamtee Gadaa'ootaa jedhamee akka waamamu taasise kumsaa muradaati jechuudha. Innis immoo gara tuulii sadiittidha inni gargar qoodeeru. Abbaan gandaa jira. Egaa inni caasa mataa isaa qaba jechuu kooti. Inni mootiidha malee amma namooti waa'een dajjaazmaachii jedhu waa'ee dajjaazmaachummaa inni kaleessadha. Waa'ee dajjaazmaachummaa inni fudhatee waan hin goone garuu inni waan shan namni ambaaf waa gochuu hin dandeenye godheera magaala kanaaf. Tokkoffaa namni ogummaaf ogeessu tuffate jennaan ogummaaf ogeessu tuffatamuu hin qabanii jedhee lafa qadaada 18 kan kenneessadha. Lafa gaachana yookaan lafa waantaa 18 kennee han irratti diriiru kunoo amma ragaan illee bahaa jira. Ragaan qabatamaatiin barreeffamaa jechuudha. Magaalittii kana ogeessi akka irratti diriiruuf qadaada 18 kan kenneessadha. Tokkoffaa lammaffaa ilmi Gobanaa Daacii biyya kana bushuu dhufee jennaani warqa isaa kukkutee gateeti waan teessuma Wallaggaa Najjoo Yaa'imiyaatti geddaree Najjoo Yaa'imiyaa sana buufata daldalaa qabdi turte Wallaggaa jechuudha. Akka Wallaggaatti Najjoo Yaa'imiyaa sana dhaabeessadha. Achi immoo fidee ogummaaf ogeessa immoo warruma achii dhufanii beenaa biyya abbaa koo biyya kaakayyuu koo dhaqaatiin haamsoomsaa jedhee isaaniin fidee jechuudha namoota biyya alaa. Namni amantii isaatiin osoo hin ta'in namni amantii isaa qofaan miti. Han jedhe amantii isaa immoo warra akka Onesimoos fa'aa warra Asteer Gennoo fa'aa Ustaatewos fa'aa namoota 60 isaan gaafa dhufan karaa Gurraacha Abbayyaa kan asiin malkaa Boonnojjii malkaa Ergee Bolgaan jedhamuun dhufanii isaan karaa Haroolimuu har'aa kana gamatti ceehanii gaafa Najjootti bahan inni Najjootti isaan argee isaan dhufan jennaan akkas akkasii jedhanii gaafa jedhan maal barbaaddarree jennaan mana jedhani mana kenneefi lafa jennaan lafa kenneefi amantoota jedhani nama amaniyyuu mataa isaa ajajuun barbaada nama 45 ajajee fi kitaaba qulqulluu karaa irratti warra akka Feebanniti Onesimoos karaa irratti duute busaatu ajjeeseera isheellee. Matsaafa akka kana rakkina akka kanaan dhufe nama 45 kitaaba tokko jedhaniiti barumsa jalqabani.
Gaafa jalqaban afaan Oromooti. Afaan Oromootiin barreessitan immoo jedhe amantii lafa qabatoo kanadha. Amma Wallagga Lixaa hanni itti Pirotestaantii ta'ee fi kana otoo hin jiru ta'e hin jiru. Namni baay'een garuu seenaa isaa dabsanii wanta itti himaniif Kumsaa Morodaa maal godheera maal hojjeteera jedhu. Hojiin beekamu waraana qofa miti. Kana lafa qabsiisuun qaroomina lafa qabsiisuun amantii moo sana iyyuu jechuudha. Akka namni amantii isaatiin waan hin goone hangodhe isaadha. Islaamotaaf immoo magaaluma Naqqamtee kana keessa lafa kennee masgiida har'a jiru kana hankennee isaan akka isaanii amantii keessanii waa tokko sirra ga'uu hin jiru jedhee ani ogummaan barbaada jedhee masaraa sana masaraa kana fakkaatu masaraa akka Maccaa Tuulamaatti masaraa nuti qabnu masaraa Kumsaa Morodaati. Masaraa sana keessa immoo maaltu jira gadaan akka hin irraanfatamneef manni keessummaa isaa masaraadhaan masaraan suni maal jedhaa balballi isaa 8 roogni utubaa isaa hundi isaa 8 maaliif gadaan akka hin irraanfatamneef yeroo hundumaa hambaa kaa'e jechuudha. Nagartaa hambaallee sakkaa jechuudha. Hambaan inni kaa'e kana marsaa gadaatiin kan ta'u marsaa gadaatiin taari'a balballi isaa 8 gadaa balbala 8 jedhee han qabu jechuudha. Waan inni ammoo hojii raawwachiistuutiin immoo keellaan waan isaa jechuudha. Keellaan moonaa sana moonaa mootii jechuudha. Moonaa mootii jenna. Moonaa mootii jechuun Paares jechuudha. Afaan Oromootiin. Moonaa mootii jenna. Moonaa mootii sana keessa wanta ajaa'ibaa haati waan jiranii isaan kun gamoon gara 10 jiran sana keessa gamoon mana keessummaa suni ajaa'iba. Inni gadaa ilaalchuuf malee isa gadaa balleessatu hin ta'in gadaan akka deebi'u utuu danda'amaa ta'e akka deebi'atudha. Manni murtii isaa immoo agartanii ta'e odaadhaan hin fakkaatu mana murtii. Manni murtii kamisaaf waan hin dhaabatu mana waaniiti beektaa odaadhaan hin fakkaatu. Isa dhaabee isatti ijaaree jechuudha. Manni gamoon arfan tokko isaan ijaaraman jechuudha Kumsaa Morodaatiin. Kanaaf wanta ta'eef Kumsaa Morodaa isa kana bichaa qofa miti tokkoffaa guma qubachiisuutiin lammaffaa amantii kanayyuu lafa qabsiisuutiin biyya isaa keessatti buufata daldalaa dhaabuutiin ogummaaf ogeessi akka hin tuffatamne akka lafa qabatuuf lafa amma kanaa kennuutiin qaroomina isa duraa magaalaa Naqqamtee han ol qajeeshe han kallattii qabsiise daandii qabsiise arkitektiin duraa Kumsaa Morodaati. Kanaaf jedhetaniin kitaaba lama xaafe. Seenaa kanarratti yeroo baay'ee seenaa Kumsaa irratti warroota Abashaa kana duukaa akka mootii Haile Sillaasee fa'aa kan darbamu wantoota dhufan duukaa to'eetu kan inni sirna isaanii eegeeti kan inni bulchaa ture jedhu kun naamma. Subara kuni kan inni nagarreeyyu. Inni nagarre abbaasaatu Minilik duukaa han waliigaltee qabu abbaasaati. Abbaasaa jechuudha Morodaa. Mootota Bashaana duukaa. Mootota Bashaa duukaa. Inni garuu waa tokko inni iyyuu abbaan isaas maal jedhee iddoo kootti ani gibira waggaa waggaatiin si kaffala irraa nafe biyya koo keessan seeninaa jedhe. Dhuguma seeni. Innis immoo abbaan abbaasaa irraa isatti darbee gaafa Wadaajoo Goobanaa ilmi Goobanaa Daacii nambushee dhufe Xaayituu Buxullirraa shoomame. Gaafa sana waraqaa sana kukkutee gateetti dhaqii riipoortii godhee jedhe. Waan katamaa najjootti inni gaddare kanaaf inni iyyuu jechuudha. Maal jechaadha inni independence jechuudha. Lammaffaa immoo ilmi isaas hambis Kumsaa hambis kan Habtemaariyaam jedhamee beekamu Western Oromo Confederation State a country between Ethiopia and Sudan jedhee nama dhaabeedha ilmi isaa jechuudha. Ilmi Kumsaa Morodaa. Inni kunis beekamaadha. Waa'ee isaa iyyuu barreeffamee jira. Kitaabonni jiru isaan dubbisuun danda'ama. Garuu waa'ee Kumsaa Morodaa mataan isaa Kumsaa Morodaa mootummaan gidduu galeessaas dhufee addanatti ani sammuu yeroo isin qabu waldaan si gadheeffamee isin jiru isaan jalatti isaan buleeruu hin qabu. Inni ofiisaa bushaa ture. Daangaa Sudaanitti qabna. Sudaanitti amma leeqaan kun dhaqee daangaan isaa kiiloomeetirii 352 dha. Daangaa Sudaan duukaa qabna nuti jechuudha. Amma karaa lixaa kana yoo agartu zigzaagii agartamti. Zigzaagii jechuun handabaa keessa iddoo ashawaan achi as lixu Sudaanidha. Iddoo mukti asii achi bahu Itoophiyaadha. Daangaan kanallee nama boosiseedha. Nama waan jedhe miti. Nama laayyoo miti. Isa akkasumatti akka namooti lafa
lafa fayyaa ka'anii jibbinsaaf jaalallarraa ka'aniiti seenaa ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf malee Kumsaa Morodaa hanqina inni qabu karaa kanaan agarreeyanii jechaa kooti. Isaan jalatti isaan dhimma itti buleeruu hin qabu. Han buleerus kanadha mootiidha jennee beekna nuti. Innis namni akaakayyuu ja'a immoo Itoophiyaa keessatti waltaansee busheeru isaan qofadha. Isaan kun jechuudha. Baraartii Amoo irratti dhaabate Gadaan. Baraartii Amoo wasiila isaati. Wasiila Bakaree Godaanaa. Baraartii Amoo, Godaanaa Amoo, Guutee Amoo fi Dagaagoo Amoo han jedhamani obbolaa afur turanii isaan keessaa hanga Gadaan bushaa ture Baraartii ture. Baraartii namni Gadaa dideennaan Bakareetti darbe. Bakareen egaa waan godhee hunda ishee akkuma warra kaanii abbaa qoroo 60 jechuudha. Abbaa qoroo 60 leeqaa keessa jiru iddoo tokkotti fidee bushee leeqaan kun immoo hamma gaangaa Sudaanitti hanga'eedha. Kanaaf akka kanaatti nama bu'aa buuseedha jechuudha. Nama bu'aa buusee uummata isaaf calaqqee Oromummaadhuma kanaafillee nama waa gumaachee waanta ta'eef yaani gama kootiin badaa hanqina isaatti natti mul'ata otoo hin ta'in jabina isaa natti mul'ata. Egaan nu kabajanii gara istiidiyoo keenyaa dhuftanii waan keessanirraa nu hubachiisuu keessaniif guddaa goone isin galateeffannaa ulfaadha. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota hordoftoota Hambaa Miidiyaa Hambaan akkuma maqaasaa hambaadhaa seenaa kaleessaa qorate seenaa dhufuuf kan dhaloota barsiisudha. Hambaan gaasafuuf safeeffannaa uummata isaatii baasee duudhaalee tika uummanni isaa kaleessa ittiin ture akkaataa sirna isaa ittiin geggeessaa ture namoota jabaa akka abbaa keenya obbo Cheerinat qorataa seenaa hayyuu fi jaarsa biyyaa kana isiniif fidee dhufa. Isin immoo qophii keenya torbeetiin nu hordofuudhaan sabiskiraayib yoo gootan nu hordofuu dandeessu. Isinis amma qophii keenya torbee dhufuutti akkasin nu faana taatan abdii guddaan qaba. Isin jaallatamtoota qophii kana qopheessee kan isin waliin ture ani Kumsaa Dalasaati. Hambaa